Ijoollee Oromoo viidiyoo tana piliis rabbiif jecha sheernaa godha. Hundi keessa sheernaa godha. Namni ummaa qabdan, namni obboleettii qabdan, namni gartee rakkatee beeku hundi keessa sheernaaf godha. Diyaasporaa gaara mul'ataa keessattuu biraan naaf gaya. Rabbiin isin qabee rabbiif jaa sheernaa godha viidiyoo tana. Akka malee hamileen tiyyana cabte, akka malee miirri addaan dhagayame. Viidiyoo tana na wajjin daawwadhame hanqarumaatti. Abati. Ani wama dhabaa biyyaa na baaseetiin haati qushallee taatoo nu gargaaran ijoollee biyyaa na biyye. Akkasii. Duuba kamimmaa jireenyi isin jiraachaa jirtan? Akka waan sadaqaa kadhachaa too miila yaadu. Homaata kargaan qabdanii? Faata qarshii tokko nama dala bitannee nu qabdu. Lubbuu koonkoo tanaa nu baraaranii jenneetuma. Daa'imni kun keeti? Abbaan manaa ta'e? Abbaan manaatis addaan facaaneetuma gaaqoon honguma tana addanuufis. Asitti hooma qabanaanu sadaqatanii jennee. Homaata kargaan qabdu daa'imni nyaatu? Faata kan qabu hooma nyaatu hin qabu. Qarshii tokko nama dala bitannee nu qabdu. Umma eenyu maqaan kee? Alfiyaa birooti. Alfiyaa biroo jedhamta? Alfiyaa birooti. Jiraattuu eessaati? Gaara mul'ata. Gaara mul'ataati? Aanaa kurfaa calleeti. Sababa maaliitiin daa'ima kana wajjin biyyarraa baatee umma? Sababa hongeetiin beela wajjin baala hundee waan lafaa mayre aduun nu harkaa goggoysuudhaan alaamana cufnee yaane. Akkamiree jireenya amma jiraachaa jirtan magaalaa kana keessa eega dhuftan? Magaalaa kana keessa haaluma dhufne amma duroo amaan harkine harabbi sodaatu nu kutaa jechaa biyya keessa yaa'u jirra. Biyya walirra kutee biyya waan kannitu dhabdee waa takkan harkine dhufne karuma makeenaa irra qalma lafa dhoyne tattaa'u jirra. Akkasii. Uummata maal dhaamtammee akkasiin gargaaraniif uummata Oromootiin maal jettaniimme dhaamsa maal dabarsitanii? Dhaamsa maal namumaaf isaan dhumne akkuma gaafa Oromoo xiqqoo qabuun akkuma lammiin teenya nu bira dhaabbattu jenneetuma sila harkannee feena ka. Eenyu maqaan kee? Maqaan kee Safiyyaa Abdullah. Safiyyaa Abdullah. Atis gaara mul'ataadhaa dhuftee? Cuma dhufne. Hojjuma dhuftanii? Hojjuma dhufne hundinuu. Ayyee? Sababuma hongee kanaatiin beelaa biyyaa baane tanuma maatuma tana gaataa mana tees tanaaf ibaafanna jennee yaane uummanni keenya kajiru kanurroo iyyaa akkuma maatii sanii gallitti xiqqoo qabanii naanu gargaaranii gaa rabbi. Ayyee umma atillee nama guddaadha. Obrii kanaan immoo yeroo sila mana keessa immoo jiraachuu qabdutti daandiirra jiraachaa jirta. Atoo sababa maaliitiin biyyarraa baate? Ani wama dhabaa biyyaa na baaseetiin haati qushallee taatoo nu gargaaran ijoollee biyyaa na biyye. Akkasii. Duuba kamimmaa jireenyi isin jiraachaa jirtan? Akka waan sadaqaa kadhachaa too miila yaadu. Homaata kargaan qabdanii? Faata qarshii tokko nama dala bitannee nu qabdu. Amma ijoollee kanuu laaqana nyaata. Anis akkasuma wooma rabbii isaaniif beeknu kennaniituma. Lubbuu koonkoo tanaa nu baraaranii jenneetuma. Daa'imni kun keeti? Abbaan manaa ta'e? Abbaan manaatis addaan facaaneetuma gaaqoon honguma tana addanuufis. Akkasitti hooma qabanaanu sadaqatanii jennee.